barachuudhaaf carraa kana argachuu keessaniif argachuu keenyaaf baga gammaddan isiniin jedha. Gaaffiin mana barumsaa afaan Oromoo Finfinnee keessatti banamuu gaaffii uummata keenya magaalaa Finfinnee keessa jiraatu qofaatu hin ta'in gaaffii uummata keenya uummata Oromoo daangaarra jiraatuuti. Sababiin isaas tokkoffaa uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiru sababa dhiibbaa adda addaatiin eenyummaa isaa etuun baratiin wallaalee dagatee afaan isaa dagatee jiraataa jiru waan ta'eef akkasumas magaalaa Finfinnee keessatti mana barumsaa afaan Oromoo qabaachuudhaaf uummanni keenya gaaffii siyaasaa guddaa tokko godhee kan kaasaa ture waan ta'eef gaaffii uummata keenyaa isa guddaaf isa olaanaa ture. Kanarraa ka'uudhaan gaaffii uummata keenyaa deebisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa isin uummata keenya waliin ta'uudhaan manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti banamanii asittis akkuma argaa jirtan iddoo kaanittis guyyaa har'aa eebbisiisaa akkuma jirru kana xumuramanii tajaajilaaf qophaa'anii jiru jechuudha. Keessumaa immoo isiniin warra naannoo kanaa wanti adda isin godhu maqaan mana barumsaa afaan Oromoo kun maqaa gooticha Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuutiin kan moggaafame waan ta'eef ijoolleen keessan asitti baratan mana barumsaa afaan Oromootti kan baratanii bahan duwwaa otoo hin ta'in gootummaa Jeneraal Waaqoo Guutuus duukaa barachaa boru mana barumsaa kana keessaa gootonni Jeneraal Waaqoo Guutuu ta'an kumaataman kan keessatti biqilan keessaa bahan ta'uu danda'u jennee waan yaadnuuf isinis carraan kun isin ga'uu isaatiif ammas irra deebi'ee baga gammaddan isiniin jedha. Egaa qabsoo hundi keenya taasisneen manni barumsaa kun hawwamaa ture dhugoomee har'a milkaa'ee jira. Garuu hawwiin keenya mana barumsaa Finfinnee keessatti banuu qofa otoo hin ta'in ijoolleen Oromoos haa ta'u sabaaf sablammoon afaan Oromoo iddootti baratan iddootti barnoota qalamaa qofa otoo hin ta'in eenyummaa isaanii iddootti baratan seenaa isaanii iddootti baratan barnoota akaadaamii mana barumsaa kana keessatti baratanii akka qarooman duwwaadhaaf otoo hin ta'in sabboonummaas iddootti baratan ta'uu waan qabuuf kun immoo mana barumsaa ijaaruu duwwaadhaan milkaa'uu waan hin dandeenyeef akkuma waliin hojjennee mana barumsaa kana ijoollee keessanis mana barumsaa kana keessatti gashuudhaan akka baratan ijoolleen keessan qofti akka baratan otoo hin ta'in kaanis asitti dhufee hawwachuudhaan afaan Oromoo akka inni barachuu danda'u. Afaan kun ammaan booda afaan Oromoon qofti ittiin dubbatu ittiin walii galu qofa otoo hin ta'in afaan sabaaf sablammootaati ammaan booda waan ta'eef kun akka inni dhugoomu hundi keenya iyyuu jabaannee waliin hojjechuun cimnee waliin hojjechuun barbaachisaadha. Galmi keenyas isa waan ta'eef akkuma kaleessaa hunda har'as borus waliin tumsuun barbaachisaadha waan ta'eef jabaannee akkuma amma jalqabnetti cimnee haa hojjennu jedha. Ulfaadhaa galatoomaa ammas irra deebi'ee baga gammaddan isiniin jedha.